السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجنتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل حليمة وروتو ويلكا مشما هرقفوني هندك السنو على في كيسا تقا قد وصول جني أمانتي كتا قند وصولين قوني هندوم تكيسنو وردفتوتا كيا بقى جراتني وردفتوتا كيا روني هنگا أما جلك أبرا هنگا تمرا نوردفتن قلتو ما لايكين شيرين سبسكرايبين هوريغوتن كلاتو مغالن كيسان دچهاتو روني اراوتاتن اللي عشمان غام يوتيوب channel كياتي تدبلمون مسيس يوتيوب channel ماتي كياتا عشان جدا ايغا هردفتوتا كيا اكم الرسينتني لايك شير بدا فيديو كي جلقا ورانغا تمرا لا عشان جدا كرا ديما جرا إيسا ديما جرتا جچون كيسان اكم ارغتن مكينا كيسا جرا جچودا ganama sa'aatii 10tti bahee jechuudha. 10 jechuun akka Itoophiyaa sa'a 4 akka Saudi Arabiyaatti sa'aatii 10 jechuudha. Waraqaa eenyummaa sirreeffachuu deemaa jira jechuudha. Yeroon isaa irraa dhumatee jira. Ji'aan asaaddasamaa jechuudha. Mattaawaqaa yookaan iqaamaa jedhama jechuudha. Afaan biyya kanaatiin isa asaaddasuuf deemaa jira jechuudha. Yeroon yoo irraa dhumatee asaaddasa malee qalliin hin jiru jechuudha. Akkasii isaniif ganamaan ka'ee deemaa jira. Ganama baay'ee zahmaan hin jiru. Ganama yoo deema wayya. Ganamaan namni baay'eellee hin jiru jechuudha. Yommuu san hajaa ofillee geeffatanii deebi'anii asiin durallee gaafa paaspoortii kiyyaa yeroon isaa irraa dhumatee asaaddasuuf deemu viidiyoo isinii waraabee jira yeroo karaa deemu jechuudha. Akkuma sanarrallee iqaamaa kiyyatu dhumate jechuudha. Eenyummaa ittiin biyya kamuu yoo deeman jiraatanii jechuudha. Iqaamaa jechuun akkasii warroonni sirreeffattan warroonni asaaddasattan ni beeytanii yeroo ammaa kana ji'a 6 riyaala 600 kafalameetiniin haaromsamaa jechuudha. Akkasii eenyummaa waraqaa kanaanillee sirreeffachuu deemaa jira. Asuma hordoftoota kiyyallee salaam jedhaanii jedhee viidiyoo waraabee osoo karaa deemaa jiru. Akkasii yeroo ganama hojiillee ganamaan tolaa haajan waa sirreeffatuu deemanillee ganamaan tola jechuudha. Maaliif ganama kun akkuma argitan kana zahmaan baay'een jiru jechuudha. Osoo asraa ta'e osoo zuhurii ta'e karaan kuni iddoon hin mul'atu jechuudha. Makiinaan dhaabatee wal eega malee akkanatti hin mul'atu jechuudha. Amma kun takka karaan qullaa jira jechuudha. Ganama namni martuu ni rafaa jechuudha. Keessumaa yeroo ammaa kana ijaazaadha. Ji'a 2 raftiidha jechuudha. Kanaafi amma osoo amma duhurii taate osoo asraa taate ardiin hin mul'atu jechuudha. Lafti duwwaan hin mul'atu. Kun akkuma argitan lafa duwwaatu jira jechuudha. Isaanii ganama jechuu isaan asraa ka'anii maaliif amma yeroo raftii kana namni tokko manatti nafu jechuudha. Hunduu ni bashannanaa ni deema bakka garaagaraa deema. Zahmaa hoo gara gadi baatuun hin qabdu jechuudha ganama yoo deemte malee. Kanaafuu hojiilleen ganamaan toltii wanni martuu ganama nama baay'atu waa hundaa geeffatee gizeen deebi'a jechuudha. Namni sa'aatii gubee sa'aatii achi oofee waa maraayyoo inni jedhee waan san gizeen sirreeffachuu hin danda'u jechuudha. Akkasii warroonni qaama sirreeffattanillee warroonni paaspoortii keessa yeroo irraa dhumatee embaasii eejensii bira deemtanii sirreeffattanillee ganama sa'aatii 2 akka Itoophiyaatti mana osoo baatanii bareeda jedhaan akka kiyyatti isiin mirga keessanii achi dhaabadhee horofaa eegaa oolaa zahmaa eegaa oolaa zahmaa makiinaa karaa nama hin dabarsine kan nama tursiisu kana eegaa yoo jettanii mirga keessanii garuu ganamaan osoo deemtanii dalagaa keessan yeroo hin geeffattanii jechuudha. Salaata fajrii kaatanii dalagaa keessan yeroo hin geeffattanii bakka uffata keessan uffattanii deemtanii haajaa keessan anama sa'a takka achi hin turre jechuudha. Sa'a takka qofa achi turre achi deemuuf sa'a takka as deemuuf sa'a takka sa'a lamarra narraan fudhanne jechuudha. Akkasii osoo asraaf duhurii deeme garuu magriiba iyyuu hin galuu jechuudha. Akkasii wanni hunduu ganamaan toltii miire
sanii fi ganamaan deema warroonni paaspoortiin keessan isin jalaa dhumate warroonni qaaman keessa yeroon isin jalaa dhumate achi keessa silaa isinii waraaba hin danda'amu dhoorgadha jechuudha. Achi gibbii keessa seenanii waraabuun saniif dhiisee karaa deemaatumaan makiina keessa taa'atumaan isinii waraabee akkuma saniin inni kun iddoo maali maqaan isaa karee fi bira akkanas tarsuun iddoo boolee baaburaa jechuudha. Baabura jedhama maqaan isaa na fakkaate koomantii jala barreessa. Baabura jechuun asitti maqaan isaa qaxar jedhama. Wanta akka minibaasaa yaani dafee deemu san jechuudha. Boolee isaati jechuudha kareef akkana biraas tarrisuun. Akkasii keessa isaas isin waraabuu hin dandeenye dhoorkadhaa waan jedhameefi sanii fi ala bichaa waraabee jechuudha. Gaafa paaspoortii baasu keessa isaa waraabee gaafsanuu poolisiin dhoorkadha naan jedhe ani waraabee jechuudha. Akkasii ammallee dhoorkadhaa bilbila yoo achi keessa bilbilamuun hin danda'amu jedhanii viidiyoo waraabuu dhiisitii saniif waraabne waan isaan dhoorganiif ani hin beeku ni dhoorganii hin danda'amu jedhanii sanii fi ani amma iqaamaa kiyyaa as addasee amma immoo deebi'aa jira jechuudha. Reef yeroo deemaa jiru san isin waraabee yoo itti deebullee viidiyoo waraabee jechuudha. Akkasii biyya paaspoortiillee ta'ee iqaamaa yoo galiinsi baqaa nagahee amma achi asitti hin deebi'u jettan garuu kaansil godhuu dandeettanii jechuudha. Galuuf yeroo kaatanii baqaa galuuf jiini takka jiini lama yeroo isin hafe wanni isin birrii itti guuttanii as addastaniif hin jiru jechuudha. Yoo baqaa amma achi asitti hin deebi'u jettanii baqaa lalaas jettanii rabbiin jiru biyya namaa tana gahee nuun haa jedhu silaa isiin maal guutti miti jira dalagaan biyya keessa waan hin jirreef lakki ijaazan galee deebi'a jettanillee ji'a afurillee galtanii deebi'uu dandeettanii waggaa takkallee teettanii galtanii deebi'uu dandeettanii ilmoo godhattanii ilmoo keessan san haadha keessanii dhiifattanii nama isinii guddisoo argattan ilmoo keessan san nama isinii guddisoo dhiiftanii waggaa lamaa takka turtanii deebi'uullee ni dandeettanii jechuudha. Asii yoo jarri kafiilli jechuudha warri biroo dalagan kun yoo heeyyama akkasiisan namaa kenne ni danda'ama jechuudha. Galanii deebi'uullee ni danda'ama. Rabbi amrii kullii nuuf haa laaffisu. Biyyuma namaa ta'anii duniyaa bicha dalaguu osoo hin taane biyya ofiillee galanii ilmoo ofii godhatanii jireenya ofii ka biyya namaatitti xaaran kana maalirra jira maalirra gahee sadarkaa kamirra jira ifaajeen kiyya kun akkamirra jira jedhanii galanii ilaalanii deebi'uullee barbaachisaadha. Warroota zim jettanii waggaa 10 waggaa 7 biyya namaa zalaaqiyaa teettaniif aamsi kiyya ani akka kiyyatti waggaa 2 galee deebi'aa jechuudha. Akkasii rabbi amrii haa guutuu jireenya biyya namaa gahee nuun haa jedhu osoo biyya keenya dalagaan jiraate biyya keenya gatteenna waan dalagaan hin jirre carraa keessan biyyatti rakkachuurra asumatti sadda isiniin jedhaan dhaamsa obbolummaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftoota kiyya viidiyoon kee kana fakkaata.